Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa dubbiin mootummaan ceehumsaa jedhamu siyaasa gowwoomsaati jechuun dubbate. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu kanaa fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin tura. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa dubbiin mootummaa ceehumsaa jedhamu siyaasa gowwoomsaati jechuun dubbate. Ajajaan ol aanaan waraana bilisummaa Oromoo ABO Marroo Dirribaa Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyaatti jira naannoo Oromiyaa qofatti mootummaa ceehumsaa hundeessuun nagaa fiduu hin danda'u jedhe. Hoogganaan ol aanaan ABO WBO Marroo Dirribaa haala yeroo ilaalchisuudhaan har'aataa biyyaalessaa Oromiyaa irratti ibsa laateen dubbiin mootummaa ceehumsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsaati jedhe. Akka Marroo Dirribaa jedhutti rakkoon amma akka biyyaatti osoo jiru naannoo Oromiyaa qofatti mootummaa ceehumsaa hundeessuun nageenya fiduu hin danda'u jechuun dubbateera. Mootummaa ceehumsaa hundeessuun osoo danda'ameeyyuu biyyattiin keessatti lolli adeemsifamaa osoo jiru Oromiyaan mootummaa ceehumsaa tolfattee nagaa taatee gara dimokiraasiitti ceehuu hin dandeenyu jechuun kaaseera. Dhimmoota akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Mooyyalee, Madda Walaabuu fi kanneen biroo furuuf dursa nageenyi bu'uu qaba jechuun kan dubbatee fi gaaffileen kun yeroo tokkotti deebii argachuu hin danda'u kan jedhu ajajaan ol aanaan kun Oromoon dhimmoota kana furachuudhaaf dura lolli dhaabbachuu fi nagahaan bu'uu qaba jechuunis ibseera. Uummanni Oromoo daangaa irra jiru ijoolleen keenya aangoo qabatte jedhee hidhannoo isaa ittiin of eegaa ture gurguree rakkoof saaxilame kan jiru ajajaan ol aanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa siyaasa keessatti wanti dhiiga jedhu hin jiru sirni ati ijaartee biyya eegamoo biyya diiga kan jedhu irratti hundaa'a jechuun ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo taasisaa kan jiruuf gaaffii Oromoo deebii akka argatuufidha jechuun kaasee mootummaan amma biyya bulchaa jiru ajandaa mootummaa ceehumsaa Oromiyaa jedhamu kana sababoota sadiif boca jechuun kan jalqabaa Oromiyaa keessatti deeggarsa dhabuun sodaa qindoominaa kan humnoota kaabaa fi waraanni bilisummaa Oromoo tokkummaa jibbe jedhem afaanjii uumuu waan barbaadeef jechuun kaaseera. Walumaa galatti dubbiin mootummaan ceehumsaa Oromiyaa siyaasa gowwoomsaati jechuun kan kaa'ee osoo biyyattii keessatti waraanni adeemsifamu Oromiyaa qofa keessatti mootummaan ceehumsaa hundeessuun hin danda'amu jechuun dubbateera. Profeesar Mararaa Guddinaa mariin tibbana dursummaa ABO fi KFO'n bakka buutota uummataa hirmaachise geggeeffamaa ture bu'aa dhiibbaa nagaa buusuuf taasifamaa ture ta'uu himan. Mootummaan waloo yoo hin jiraanne nagaa fi tasgabbiin dhufuu hin danda'u kan jedhu Profeesar muuxannoo biyyoonni addunyaa baay'een ittiin milkaa'an ta'us dubbataniiru. Qaamonni dhaabbilee siyaasaa kunneen mootummaa giddugaleessaa kan gidduu dhaabbachuudhaan haala mijeessuun turan jiraachuu Profeesar Mararaan ibsaniiru. Profeesar Mararaa Guddinaa turtii miidiyaa waliin taasisaniin nagaa biyyattii keessatti akka bu'uuf tattaaffii akkamii taasisaa jirtu jedhamuun kan gaafatanii fi uummata keenya dabalatee dippiloomaatota garaa gaafiin nuuf dhiyaachaa jiru kanuma jechuunis kaaseera. Carraa marii uumameenis bakka buutota uummataa fi hayyoota rakkoo Oromoo qorachaa turanii fi beekan waliin walgeenyee fala barbaaduudhaaf yaada wal jijjiiraa turre kan jedhu Profeesar ABO fi KFO akkasumas abbootii gadaa irratti namoota tokko bakka buufaman walitti dhufanii marii kana irratti qaamota akkamiitu hirmaachuu qaba kan jedhu mari'ataa turuu ibsaniiru. Abbootii gadaa haadholii siinqee manguddoota dabalatee hayyoonni gurguddoon walgahii kana irratti hirmaachuu Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatan. Hirmaattonni marii kanaas ilaa fi ilaameedhaan filataman kan jedhanii fi marii kana booda geggeesse namoota sadan ABO KFO fi abbootii gadaa irraa filataman ta'uu himaniiru. Haa ta'u malee nuti mul'achuu yookaan mari'achuu fi fala barbaaduun alatti mootummaan kun maal barbaada kan jedhu ammatti waan ifa ta'ee fi waan beekame hin jiru jechuun kaaseera. Marii kana irratti dhimma nagaa fi qabsoo Oromoo gangalataa har'a gaheef fala siyaasaa barbaadu kan jedhu dhimmoota ijoo dursi kennameef ta'uu himaniiru. Dhimmoonni kun yoo hin furamne nagahaanis ta'ee furmaanni waaraan kan hin dhufnee fi mootummaadhaan filannoo keessa dhiibamnee baane kan jedhan Profeesar marii biyyaalessaa jedhametti mootummaan nama isaa qofa kaawwatee marii biyyaalessaa jechaa ture jechuunis qeeqeera. Karaa rakkoon biyyattii ni furama jedhamuun yaallee ilaallaa kan jedhanii fi ammas yaallee ijibbaataa taasifna jechuun dubbataniiru. ABO fi KFO'n yeroo barbaannetti wal waamnee mari'achuuf waliigaltee qabna kan jedhan marii kana keessatti ajandaawwan 6 ta'anis dhiyeeffataniiru. Mootummaa qofaa isaa deemuun akkasiin godha waan jedhu akka hin danda'amne waan barate kan fakkaata jechuu yoo kaasan akkuma amantaas qabnu shakkiis qabna abdii of eeggannoodhaan guutames qabna jechuunis kaasaniiru.
Qaamni kamuu qabsoo Oromoof waan danda'u gumaachuu qaba jennee amanna kan jedhan Piroofeesar Mararaa Guddinaa mari'achuun yaada wal jijjiiruun barbaachisaa akka ta'es kaasaniiru. Yoo waliif hin galles qabsoon itti fufa jechuun carraan argame gara fuulduraatti deemsisa yoo ta'e ni yaalla jechuunis kaahaniiru. Naannoo Oromiyaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kanneen biroo miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra gahu ammas yaaddessaa ta'uu jaarmiyaa mirga daa'immanii fi dubartootaaf dhaabbatan himan. Gareewwan mirga dubartootaa fi falmii fi dubartootaan durfaman dheengadda magaalaa Finfinneetti waamicha dhiheessaniin gudeeddii fi ajjeechaa dabalatee miidhaan dubartoota irra gahu akka dhaabbatu qaamolee hidhannoon qabsaa'anii fi mootummaa gaafataniiru. Waamicha kana kan dhiheessan dhaabbilee 7 tahuu qindeessitoonni yoo himan, Aadde Saartuu Shamsaddiin hojii geggeessituu dhaabbata Firaatelaa Humanitaariyaan kan taate walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru gaaga'ama danuu geessisaa jira jechuun ibsite. Miidhaan koorniyaa fi gudeeddii shamarranii fi daa'imman irratti raawwatamu kan ibsite yommuu ta'u, kanaafuu mariin araaraa yeroo garagaraatti taa'amaa ture akka itti fufuu fi gaaga'amni dubartootaa fi daa'imman irra gahu akka dhaabbatu gaafataniiru. Marii ABO fi mootummaa kan Piriitooriyaa mootummaa federaalaa TPLF waliin taasifame keessatti hirmaannaan dubartootaa akka hin turre kan yaadachiisan yommuu ta'u, dubartoonni marii nageenyaa keessatti hin hirmaatan taanaan marii booda deebisanii dhaabuu yookaan ijaarsa keessatti rakkoo qaba jechuun kaasaniiru. Jaarmiyaaleen kunneen qaamolee hidhannoon qabsaa'anii fi mootummaafis waamicha nagahaa dhiheessaniiru. Qaamonni wal waraanaan jiran lachuu yeroo garagaraatti deebii yeroo kennan namoota nagahaa miidhuu irratti akka hin xiyyeeffanne ibsaa turaniiru. Itiyoophiyaan wirtuu leenjii raaga haala qilleensaa addunyaa ta'uun filamte. Itiyoophiyaan leenjii wirtuu raaga haala qilleensaa addunyaa ta'uun filamuu Inistituutii raaga haala qilleensaa Itiyoophiyaa beeksise. Hoggansi ol aanaan Inistituutichaa wirtuun leenjii ardii Afrikaa Itiyoophiyaa akka dhufu tattaaffii taasisaa turuu fi tattaaffiin kun dhaabbata raaga haala qilleensaa addunyaan fudhatama argachuu ibseera. Milkaa'inni kun Itiyoophiyaan taateewwan hedduu akka keessummeessituuf carraa guddaa ta'uu ragaan Inistituuticharraa argame ni agarsiisa. Adeemsa Itiyoophiyaan miseensummaa dhaabbata daldala addunyaaf taasiftuu gara faayidaa biyyaalessaa kabachiiseen ta'uu qaba jedhan Dr. Kaasahun Goofe. Adeemsi Itiyoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf taasisan karaa faayidaa Itiyoophiyaa yookaan biyyaalessaa ishee kabachiiseen akka ta'uuf hojjetamaa jiraachuu ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsaa Dr. Kaasahun Goofe himan. Miseensummaa dhaabbatichaaf walga'ii garee hojii marsaa 5ffaa bitootessa 19 bara 2025 geggeeffamuuf sadarkaa koree teeknikaatti guyyoota 3 darbaniif qophiin bal'aan taasifamaa turuu Dr. Kaasahun miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin barreessan. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee ammoo miseensonni koree mariisistoota biyyaalessaa hojii qophii koree teeknikaa magaalaa Bishooftuutti gamaaggamaa jiraachuu ibsanii dhimmoota mariichaan deebiin itti laatamu keessaa seerota daldalaa fi daldalaan wal qabatan dhimmoota teeknikaa daldalaa rakkoo ta'uu danda'an eeyyama daldala alaa hammatawwan investimentii hojimaataa fi bulchiinsa dhaabbilee misoomaa mootummaa dhimmoota dhiheessii fi bulchiinsa sharafa alaa kaffaltiiwwan tajaajila garaagaraa gibiraan wal qabatanii fi dhimmoota biroo irratti mariin bal'aan ni jiraata jechuun kaasaniiru. Dhimmi miseensummaa dhaabbata daldala addunyaa milkeessuu karaa faayidaa biyyaalessaa Itiyoophiyaa eegsiseen akka hojjetamuuf ejjennoo cimaadhaan hojjechaa jirra jechuunis kaasaniiru. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 334tti tilmaamaman to'atamuun himame. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 334tti tilmaamaman to'atamuu Komishiniin Gumurukaa beeksise. Komishinichi hordoffii gurraandhala 14 hanga 28 guyyoottan 10 keessatti taasiseen meeshaaleen alaa galan birrii miiliyoona 248tti shallagamanii fi meeshaaleen ala ergii birrii miiliyoona 86tti tilmaamaman to'atamuu eereera. Meeshaaleen to'atamanis buna, meeshaalee elektirooniksii, jijjiirama qaama konkolaataa, uffataalee, meeshaalee midhaaginaa fi baala sammuu namaa hadoochuu kan of keessatti qabatu ta'uu eeraniiru. Shakkamtoonni meeshaalee kontiroobaandii kanneen daddabarsaa turan 20 fi konkolaattonni 11 to'annoo jala ooluu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Sanadni waliigaltee nageenyaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuu danda'u ragga'e. Yaa'ii komishiinaroota poolisii Itiyoophiyaa 19ffaan sanadni waliigaltee biyya waloon cimsuu fi nageenyaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuu danda'u ragga'uun himameera. Kaayyoon sanadichaa qindoomina gaafatamummaa waaraa wal amantaa irratti hundaa'ee uumuun rakkoolee nageenyaa waliin furuuf amantaa hawaasni poolisii irraa qabu daran guddisuudhaaf kan kaayyeffate ta'uu himaniiru. Kana malees sanadichi qaamolee yakkaa fi gocha shororkeessummaa uumuun miliquu yaadan bakka dhokataa qabsiisuudhaan yookaan dhabsiisuun
qindoominaa fi wal amantaan hojjechuu akka ta'es himaniiru. Yaa'ii Komishiinaroota Poolisii Itiyoophiyaa 19ffaan guyyoota lamaaf geggeeffamaa ture ibsa ejjennoo abbaa qabxii 7 baasuudhaan guyyaa har'aa xumuramuu ragaan Poolisii Federaalaa irraa argame ni mul'isa. Manni murtii Aksuum galmee himannaa manneen barnootaa hijaaba dhoorkan irratti banamee ture cufuun himame. Kanuma hordofee barattoonni mormii isaanii dhageessisaa jiru. Manni murtii aanaa Aksuum manneen barnootaa barattoonni dubartoota Musliimaa hijaaba akka hin uffanne dhoorkaa irratti hijaaba dhihaatee ture. Cufuu isaa manni maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay beeksise. Manni marichaa dhimmichi gara mana murtii ol aanaatti ol dabarsuudhaaf aangoo akka hin qabne kan eere yommuu ta'u karaa jaarsummaatiin yookaan adeemsa bulchiinsaatiin ilaalamuu akka qabu murteessuu himaniiru. Barreessaan ol aanaan mana maree dhimmoota Islaamaa Tigraay Haaji Muhammad Kaasaay murtiin kun kan kenname erga abbaan seeraa kanaan dura barattoonni hijaaba uffachuu akka hin dandeenye dhoorkame murteessee ture bakka isaarraa kaafamuun abbaan murtii biraa bakka san bu'ee boodaadha jechuun dubbataniiru. Akka isaan jedhanitti erga abbaan seeraa haaraan kun ramadamanii booda dhimmicha gara mana murtii godinaatti akka dabarsaniif gaafiin dhihaatus galmee kana gurraandhala 27 bara 2025 cufaniiru jechuun himatan. Barattoonni Musliimaa godina giddugaleessaa Tigraay magaalaa Aksuum keessa jiraatan oggura hijaabaa kun mirgoota barnootaa fi bilisummaa amantaa heera mootummaatiin kennameef sarbamaa jiraachuu himaniiru. Dhimmi kun jalqaba mana murtiitti kan dhihaate manni maree ol aanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay yoo ta'u oggurri kun mirgoota kana kan faallese ta'uu ibseera. Amajjii 14 manni murtii aanaa Aksuum qajeelfama manneen barnootaa hijaaba dhoorkuu dhiittaa mirga dubartii duubatti hin deebine jechuudhaan kan kaasee fi mala jechuudhaan ogguree akka turu murteesseera. Manni murtii kun murtii kana kan dabarsee barattoonni manneen barnootaa isaanii akka hin seenne dhoorkamuu itti fufuu himaniiru. Kunis hiriira namoota kumaatamaan lakkaa'aman amajjii 21 magaalaa Maqaleetti ba'aniif sababa kan ta'ee fi manni murtii aanaa Aksuum amajjii 27 ajaja baaseen qondaaltonni manneen barumsaa ajaja kana hin fudhanne yoo ta'an kan cabsan barattoota dhoorkuu itti fufan taanaan hidhamanii akka dhihaatan ajaja baasuun ni yaadatama. Manni murtichaa gochi isaanii aangoo mana murtichaa kan laaffisu ta'uu ibseera. Haa ta'u malee barattoonni mooraa mana barumsaa isaanii keessatti barnoota hordofaa akka hin jirre kan dubbatan yommuu ta'u ajaja mana murtii kana hojiirra oolchuuf dhaabbileen hawaasaa ja'a dabalatee miseensonni hawaasaa waamicha godhameef haalli kun yoo hin jijjiiramne akka itti fufuu fi amma dhimmichi cufamee yoo filannoo seeraan dabalataa akka hin geggeessine akka hin argannes ta'aniiru jechuun kaasaniiru. Dhimma kana hordofaa kan turee fi mormii magaalaa Maqaleetti geggeeffame qindeessaa kan ture Mubaarak Bayaan haalli kun seeraan alaa fi safuu kan hin qabnedha jechuun dubbateera. Murtoon seeraa mirga hijaaba uffachuu isaanii mirkaneessaa jiraatanis barattoonni dubartoota Musliimaa 284 mana barumsaa akka hin seenne dhoorkamaniiru jechuun kaaseera. Kana furuuf kantiibaa biiroo barnootaa waajjira nageenyaa fi waajjira dhimma Islaamaa waliin ta'uudhaan yaalii goonus nuuf hin hiikamne jechuun kan dubbatan barattoota fi warri koree kanaa barattoonni dubaraa Musliimaa magaalota Tigraay biroo Maqalee, Adwaa, Shiree fi Addagiraatti argaman mana barumsaa keessatti hijaaba uffachuun akka hayyamameef ibsaniiru. Aarii White House tureen booda Awurooppaan Zelenskii waliin hiriiran. Miira aarii addaatiin walitti dubbachuun yookaan faajoo Washington waajjira Oval keessatti jimaata ture geggeessitoonni Awurooppaa deebii hatattamaa wal irratti akka kennan kakaaseera. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron torbaan darbee Tiraamp waliin wal arganii kan turan weerara kana geggeessaa kan jiru innis Raashaadha kan weerarame yookaan miidhame ammoo Yukureen kanaaf waggaa 3 dura Raashaarra qoqqobbii keenye turre. Qoqqobbiin nuti kenne kunis kan sirriiti jechuun dubbateera. Chaanselarri Jaarmanii Olaaf Shoolz gama isaaniitiin akka dubbatanitti hanga warri Yukureen nagaa barbaadan eenyuyyuu nagaa hin barbaadu jechuun dubbataniiru. Michuu dhihoo warri Yukureen kan ta'e muummichi ministeeraa UK Saar Kiir Staarmer gama isaaniitiin Tiraampii fi Zelenskii waliin dubbachuu fi Yukureeniif deeggarsa hin jijjiiramne akka gochuu qabnu nutti dhagahama jechuun kaaseera. Kana malee karaan nageenyaa waaraa ittiin dhufuu danda'amu irratti wanta gochuu danda'u hunda nan godha jechuunis waadaa galeera. Zelenskiin hooggantoota Awurooppaa isa cinaa jiranii fi kanneen isa bira jiraachuu isaanii dubbataniif galata cimaa galchaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa hanga ammaatti kan isin biraan gahaa turre kanarratti goolabamee jira. Waliin waan turtaniif galatooma.